Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii hunduu warri pooppoolaayi fi galmooftanii jirtanii mee isteeppiin ammaa isin agarsiisu kanaan loogin gootanii meelii keessan banattanii gara kanas hin fidaa gara goodaa kanatti aayikanoota 5 argitu. Aayikanoonni kunneen baay'ee isin fayyadu waan ta'eef sirriitti hordofuu qabdanii. Amma garuu kanan isin agarsiisu akkamitti gara mana koo akka seentan akkamitti gara bakka ani jiru paartii kiyyarraa akka seentanii isinitti agarsiisa. Bakka isinitti leenjii fudhattantu jira. Bakka leenjii keessanii sana sirriitti hubachuudhaa fi ishee tokkoffaa kana yookaan ishee lammaffaa kana tuttuu paartii kan jettutti isin geessiti. Paartii kiyya seenuudha isin kan isin barbaadda waan ta'eef jalqaba irra keessaa bakka itti seerchi gochuu dandeessantu kunoo isin jiraddana. Seerchi gochuudhaaf jalqaba isa gadii kana erga tuttanii booda bakka seerchii kana tuttu gubbaarraa lafatti waa barreessan isinii fida. ID koo barreessitu 45 96 98 39 jettanii barreessitu jechuudha. Gara gadii kana dhuftanii seerchi gootu. Erga seerchi gootanii booda maqaa kooti isinii dhufa. Maqaa koo argitanii maqaa kooti isinii dhufa kun profaayilii kiyyadha. Profaayilii kana gadi tuttu. Profaayilii kana yeroo gadi tuttanii sadarkaan irra jiru maal akkan hojjedhu isinii fida jechuudha. Gara gadii kana followingii kan jettu kana argitu followingii kana tuttu jechuudha. Follow na gootanii amma egaa follow erga na gootanii na argachuun salphaadha baay'ee. Na argachuun salphaadha. Gubbaarraan ishee kanaan duuba deebitu. Ishee kanaan duuba deebitu ammallee kunoo ishee kanaan duuba deebitu ergasii booda bakkuma silaatti buutu. Bakkuma silaa isa gadii kanatti buutu. Yeroo kana gubbaarra paartii kan jedhu jira. Paartii ittaanii followingii kan jedhu jira. Followingii argitanii followingii kan jedhu sana tuttu jechuudha. Argitanii anatu jira jechuudha ma followingii keessan jala. Yoo na tuttan kallattiidhaan bakka paartii kiyya seentan. Yeroo isin bakka kana dhuftanii waa isinitti hima. Maal isiniin jedhaa gurraachesseetu bakka kana giiftiitu jira. Nami giiftii namaa kennaa akkasidha jedheetu jira. Giiftii sana tuqii isiin jedhaa. 100 sila isinii kenneera miti isa darbadhu jedheetinni si shaakalchiisuu fi akkamitti akkati giiftii namaa ergitu waan ta'eef itti buuta rakkina hin qabu. Itti buuta. Giiftii kennuu barteetta jechuudha amma. Giiftii kennuu fudhachuu barteetta. Amma immoo maal goota sitti fakkaatee paartii kana keessaa iddoo tokkorra teessa. Paartii kana keessaa iddoo tokkorra teessa. Teessumma duwwaa yerootti gadi tuttu alloo si gaafata. Amma kan inni kun hin seene sababni isaa waan inni qaqqabaa waliif seene garuu siin maal si gaafachuu danda'a? Allokeeshinii si gaafachuu danda'a. Alloo godhii insufficientidha siin jedha yerootti qubaan gadi tuttu. Insufficient siin jedha. Yerootti itti buutu alloo godhi siin jedha. Alloo gootee seentaa jechuudha. Inni kan biraan amma koinii walitti guurrachuu jalqabdu san isinitti agarsiisuuf dhufeen. Koinii walitti guurrachuu jalqabdu san isinitti agarsiisa. Inni jalqabaa booksiin isheen kun tiriijar booksii jedhamti. Gubbaa irratti kan isinii kennamte kun kan dhuunfaa keessanitti pilaatfoormichi isinii kennudha. Tiriijar booksii jedhamti kun. Kun gadi lakkooftee gaafa isheenii 5 gadi lakkooftii 0 gaafa isheen taatu 0 yeroo isheen taatu tuttu. Koinii isinii laatti jechuudha as keessaa. Koinii isinii laatti. Inni lammaffaa immoo faayiirwoorkii kan jedhamu laa kunoo gajjallaa kanatti dhufee jira argitanii. Faayiirwoorkii kana tuxxanii duukaa deemtu. Yeroo isin faayiirwoorkii kana tuxxan mana namaatti isin geessiti as keessaa isin baaftee. Mana nama sana dhaxxanii daqiiqaa 2 teessuu daqiiqaa 2. Daqiiqaa 2 yeroo teessaniin dhukaa'a. Tiniin sun amma geesseen isin agarsiisee deebi'a. Ilaa kunoo mana nama sanaa dhanne ilaala. Nama kanadha kan gadhiiseeru argitanii. Nama kanadha kan gadhiiseeru mana isaa jirra amma. Mana isaa jirra. Amma egaa nami kun koinii 50,000 vaayiraalii bitate. Kanaaf biyya isaa keessatti tokkoffaarra jira nami kun. Tokkoffaarra jira argitanii gubbaarraa nama 2,000 oltu isa hordofaa jira. Nama 2,000 oltu isa hordofaa jira. Kaan immoo kennaa kennuu fi argitanii akka kanattiin namni kun koinii
50,000 nama amma kana mana isaatti waame jechuudha. As keessa dhuftanii daqiiqaa 2 teessu daqiiqaa richiitiitu dho'a. Richiitiin dho'eera taanaan isinii gahaa keessan argattaniittu jechuudha. Halluu diimaan profaayilii keessan irratti mul'ata. Kana jechuun maal jedhaa? Your profile currently is 60% completed jedheeti polish up and making friends easier jedha. Waan xumuriin jirtu xumurii jechuu isaati waan ta'eef iddoo sana gadi tuttu. Iddoo qa'ii sana yeroo gadi tuttanii suura keessan isinii fidaa, maqaa keessan isinii fidaa, maqaa keessan gajjallaa maaltu jira? Self introduction kan jedhu jira laasa kana. Self introduction kan jedhu kana jira. Self introduction keessa galtu worker jettanii barreessuu dandeessu yoo barbaaddan. Yoo barbaaddan worker jettu, yoo barbaaddan cleaver jettu, yoo barbaaddan agent jettu. Save jettu. Save. Amma self introduction barreessitaniittu jechuudha. Workeridha. Hojiin hojjedha jechuudha. Inni itti aanu taagiidha. Kun oolaa taagi kan jettu kana. Taagi kan jettu kana filachuu qabdu. Taagii kanatti buutu. Yoo barbaaddan hunda isaa filachuu dandeessu, barbaaddan immoo tokko qofa filattanii fakkeenyaaf occupation kiyya teacheridha. Barsiisaadha miti. Isuma filadhee save yoon godhee xumurameera. Yeroo isin amma gara profaayilii keessanitti deebitan qa'iin sun hin jiru jechuudha. Halluun diimaan sun hin jiru jechuudha. Ayyee. Erga kana xumurtanii booda hojii lamatti isin hafa ammallee. Hojii lamatti isin hafa. Jalqaba irratti maal gootu? My agency kan jedhu. My agency keessa seentanii ID koo barreeffachuu keessan check gootu. ID kiyya barreeffadhaa asitti. 45 96 98 39 jettanii yeroo isin barreessitan maqaa koo isinii fidaa. Gajjallaa please enter agent's ID kan jedhu jira. Asatti yeroo isin buutan reminderii isinii fidaa. Confirm gootu. Confirm yeroo isin gootanii kunoo maqaan koo isinii dhufeetu congratulation kan jedhu argitu. As yeroo geessan iftanii keessaa baatu. Iftanii keessaa baatu. Amma immoo AOT galtu. AOT kan jettu kana galtu. AOT kana yeroo galtan waan lama isinitti agarsiisa. Akkuma sagadasii keessatti ilaaltan waan lama argitu. Ni jalqabaa face authenticationidha. Face authenticationin kun isa duraarraa jijjiirameera. Argitanii takkaadhumaan bakka kana fidaa start certificate kan jettu kanatti yeroo isin buutan kaameraa isinii banaa. As keessa kunoo kana keessa fuula keessan galchuudha. Sekeendii 8tti fudhata. Kana keessa fuula keessan galchitu. Face authentication kennummaa barbaachisee abbaan qabeenyummaa yookaan real person ta'uun kee kan ittiin beekamu. Nama sirrii ta'uun kee. Rehobotiidhaaf hin kaffalu pilaatfoormiin. Yoo real person miti ta'ee face authentication kennuu hin danda'u. Kanaaf jechuudha. Kun kan inni maal jedhu jechuudha. Inni biraa bilbila keessan baay'ee gootu. Kunoo isa kana. Isa kana yeroo tuttan waan tokko hin dagatinaa. Bilbila keessan kan galchitan isa waasappii ittiin banattan ta'uu qaba. Kooddiin waasappii irratti dhufa. Isa booda isa galchitanii erga fixxanii booda laashee kana dhuftu asii. Ishee kana dhuftu. Kunoo laashee kana. Ishee kana gubbaarraan yeroo isin seetingii keessa dhaqxan ilaamma accountii and security kan jettu kunooti low level irra jirti. Isheetti yeroo buutan waan lama isinitti agarsiisa. Find email kan jedhu kana tuttu. Emailii keessan galchitanii akkuma viidiyoo gubbaa irratti argitan sanatti xumurtuu jechuudha as keessatti. Kana hunda isaayyuu hin dagatinaa. Low irra isinii jalaa taa'uu hin qabu. Kun high ta'uu qaba. High ta'uu qaba jechuudha. Kana akkanatti deemsiftuu. Kanatti aansuudhaan dubartoonni akkamitti laayifii galuu waan jedhu immoo isinittan agarsiisa. Dubartoonni keessumaa galmee xumuranii yeroo laayifii galuuf ka'an akkamitti laayifii isaanii akka galuu danda'an isinitti agarsiisa. Jalqaba akkuma isinitti dubbadde aayikanoota gara gadii jirtu kana sirriitti hubachuun barbaachisaadha. Isheen jalqabaa kun, isheen tokkoffaa kun laayifiitti geessiti. Isheen lammaffaa kun paartiitti geessiti. Isheen sadaffaa kun waa poosti gochuudha. Isheen arfaffaa kun meesejii dubbisuufi. Isheen shanaffaa kuni gara profaayilii keessanii deemuufi. Kana sirriitti beekuun barbaachisaadha.
amma egaa dubartoonni yeroo laayifii galan rakkatu yeroo baay'ee waan ta'eef isaan ni agarsiisuuf jechuudha. Ilaa ishee jalqabaa kanatti bu'u. Ishee jalqabaa kanatti yeroo bu'anii gamanaa dhufteetu laayif kan jettu kun jirti addana laa argitanii asitti dhufti laayif kan jettu kun. Laayif kan jettu kun asitti dhufti ishee diimtuu sana tuttu jechuudha. Laayif ishee jettu sana tuttu. Laayif ishee jettu sana tuttu. Laayif ishee jettu kana yeroo tuttanii bakka isinitti waa barreessitan isinii fida. Isan isinitti agarsiisuuf jechuudha. Yeroo isin ishee kana tuttan isinii banamaa. Fuula keessan kaameraa keessa galchitu. Fuula keessan kaameraa keessa galchitu. Bakki kun duwwaadha kan keessan. Bakki kun duwwaadha. Bakki kun duwwaadha. Maal gootu sooloo stream jettanii barreessitu. Sooloo stream jettanii barreessitu. Sooloo stream jettanii barreessuun tamsaasa dhuunfaadha kan isin gootan waan ta'eefi argitanii amma cover fotoon keessan iddoo kana kan inni jiraatu. Suuraa ofii keessanii galchitu kana. Achi immoo isin chaatingii filattu. Chaatingii kana qubumaan tuttu jechuudha akkana gootanii. Ankoo amma chaatingii irra miti kan inni jiru make friend irraa isiniif garuu chaatingii irra kan inni ta'uu qabu. Isa booda gara gajjallaa kana go live kan jedhu jira kunuudha. Go live itti tumbuun irra teessanii ennaan callisee dhumati lakkaa malee callisee dhumasin ilaala malee viidiyoon hojjetamaa jiru jechuudha. Yeroo viidiyoo hojjettan immoo fuulli keessan sirriitti akkasitti mul'achuu qaba. Go live jettanii sa'aatii sadiif live streamii hojjettu jechuudha. Sa'aatii 3 fi viidiyoo hojjettu. Seerota isin ittiin viidiyoo hojjettanii torbatu jira. Torban isaanii isinitti hima. Inni tokkoffaan fuulli keessan viidiyoo fuulduraa akka itti ka'uun qabu fuuldura taa'uu qabdu jechuudha. Fuuldura taa'uu qabdu. Jechuun fuulli keessan sirriitti mul'achuu qaba. Pirootokoolii sirrii eeggachuu qabdu. Pirootokoolii jechuun uffanni keessan sirriitti uffatamuu qaba. Harmi keessan mul'achuu hin qabu. Inni lammaffaan bilbilli keessan ol galagaleeti kan inni kaa'amuu qabu. Akkana gootanii dalga galagalchuu hin dandeessanii fuuldura akkasitti keessoo harkaan qabattanii osoo hin taane girgiddaa wayitti hirkifattaniitu kaa'attu. Inni sadaffaan neetwoorkii gaarii qabaachuu qabdu. Neetwoorkii baaddi kan jedhu isin irratti dhufuu hin qabu. Inni sadaffaan ifa sirrii keessa jiraachuu qabdu. Dimimmisa ta'uu hin qabu jechuudha. Fuulli keessan sirriitti mul'achuu qaba. Inni shanaffaan utuu isin viidiyoo kana hojjetaa jirtanii namni yoo si waame duraa kaatanii deemuu dandeessan. Akkasitti girgiddaa waraabuu hin qabu jechaadha. Cuftanii baatu malee callistanii utuu viidiyoo waraabuu dhiistanii deemtanii isin adabaa jechuudha yoo akkana gootan. Inni itti aanu inni ja'affaan namni biraa dhufee asiin isin biratti mul'achuu hin qabu. Viidiyoon keessan qulqullinaan waraabamuu qabaa. Qofaa keessan kan isin taa'uu qabdan. Inni torbaffaan asirra taa'anii nama arrabsuun sirrii miti. Gabaabseen irra isinii deebi'a. Inni tokkoffaan pirootokoolii keessan eeddanii taa'uu qabdu. Uffata sirrii uffachuu qabdu. Neetwoorkiin keessan gaarii ta'uu qaba. Isa lammaffaadha. Ifa sirrii keessa jiraachuu qabdu. Bilbilli keessan istaandii sirriirra taa'uu qaba. Sarfaffaadha. Inni shanaffaan utuu isin viidiyoo waraabaa jirtanii yoo namni isin waame biraa kaatanii deemuu hin qabdanii. Yoo deemuun keessan dirqama ta'e immoo cuftanii keessaa baatanii boodatti deebitu. Inni ja'affaa namni biraa fuulaan dhufee isin bira galuu hin qabu viidiyoo irratti jechuudha. Inni torbaffaan nama arrabsuun asirra ta'an hin danda'amu. Beeksisa garaagaraa beeksisuun hin danda'amu. Go live jettanii itti fuftu seera kana eeguun dirqama ta'a jechuudha. Erga viidiyoo sana hojjettanii xumurtanii viidiyoo sa'aatii 3 sa'aatii 1 yeroo tokko sa'aatii 2 yeroo tokko yeroo teessan sa'aatii 3tti riwaardii ana keessa galtanii itti fudhattu. Riwaardii keessa galtanii badhaasa keessan fudhattu. Fakkeenyaaf riwaardii keessa yeroo galtanii live kan jedhu ana biraa regular jedha isin biraa live jedha. Live keessa galtanii receive gootanii fudhachuu qabdu. Maybe 10,000 fudhachuu dandeessu, 20,000 fudhachuu dandeessu, pointii 30,000 fudhachuu dandeessu.
namoonni baay'een hojjetanii xumuranii tutuun fudhatin hafu. Kanaafanii gurra simbosoo barbaade yeroo hojjettanii xumurtan riwaardii keessa galtanii fudhattu jechuudha. Egaa walumaa gala akkatti koinii argatan isinitti agarsiisee jira. Akkatti pointii fudhatan isinitti agarsiisee jira. Yeroo gaarii qabaadhaa.